Kopheen seexanaa gurguramee ture akka deebifamee funaanamu godhame. Kaampaaniin kophee beekamaa Nike mannaa dhaabbata MSCHF jedhamu irratti biraandii isaatti fakkeessee hojjetuun gabaaf dhiyeesse irratti banee ture mo'achuu hordofeeti. Bara 2022 dubbiin kophee seexanaa dhiiga namaa soolii isaatti dabalamuun hojjetama jedhamee kun dubbii ijoo turuun isaa ni yaadatama. Kopheen kun biraandii Nike hojjetutti fakkeeffamee hojjetamuun isaa ammoo dhimmicha akka gara seeraa deemu taasise. Kopheen kun urjii qara 5 kan qabu akkasumas ergaa wangeela Luqaas boqonnaa 10:18 seexanni akka bakakkaatti yommuu samiirraa kufan argeera jedhu itti barreeffamuun hojjetame. Kophee dabalatee kaampaaniin meeshaalee ispoortiin beekamu Nike dhaabbata kophee seexanaa biraandii isaatti fakkeessee hojjete kana mana murtiitti falmee mo'atee ture. Amma immoo dhaabbanni kophee seexanaa hojjete kun akka qaama murtee seeraatti kopheewwan gabaa keessa raabsamanii turan deebisanii maamiltootaaf beenyaa kaffaluuf walii galameera. Kopheen gatiin tokkichi $1,018 baasu kun Nike Air Max 97 kan jedhamu irra fooyyessuun hojjetame. Kophichi cimdii 666 hojjetaman keessaa hunduu raabsamanii tokko qofatu hafee jira jedhame. Beenyaa kaffalamu kun adabbii himannaa Nike dhaabbatichi mallattoo daldala koo fayyadameera jechuun dhiyeesse mo'achuu isaatiini. Dhaabbanni kophee seexanaa hojjete MSCHF kophee tokko haftee sana garuu ol kaawwachuuf jira jedhameera. Waa'ee beenyaa kaffalamuu ifatti kan jedhame jiraachuu baatullee dhimma kophee Jesus Shoes jedhamu MSCHF oomishamu Nike Air Max 97 ta'e irraa fooyyessee bara 2019 keessa hojjetee tures ni yaadatama. MSCHF ayyama Nike malee kopheewwan kana jijjiireera garuu waa'een kophee seexanaa yookaan kophee Yesuus aanan ilaallatu jedha Nike ibsa baasii keessatti. Kopheewwan gabaa keessa raabsaman kana deebisanii yeroo funaanaman gatii caalaa gaafachuu danda'a. Garuu maamiltoonni yeroo oomisha kana oomishan hagam akka gaafachuu danda'an hin baramne. Nike torban darbe ture kan MSCHF seeraan himate. Kopheen seexanaa burjaajii uumuunii fi fedhii hir'isuun wal fakkeenya kaampaanii isaa fi MSCHF gidduutti sirrii hin taane fida jechuun himate. MSCHF garuu kopheewwan kunneen hojii aartii lakkoofsaan muraasa ta'anidha waan ta'eef burjaajii uumeen qabu jedhee waakkatee ture. Manni murtii federaalaa Nike deeggaruun kamisa darbe ajaja dhorkaa yeroodhaaf dabarse. Garee dhimma seeraa abbaa qabeenyummaa kalaqa Deep Voice fi Blimpton irraa kan ta'ee fi bakka bu'aan MSCHF David Bernstein erga turtii dhaabbanni kophee tolche kun dabarsu barbaade himannaa seeraa dhiyaate sanaan akka malee of kaafame jedhe. MSCH aadaa waltumsuu qixa dhabaa biraandota baratamee fi waa'ee muraasa gidduutti fi dhiphina hin malle ilaalchisee yaada kennuu mala jechuun MSCHF himannaa seeraa dhiyaate sana furuu isaatti gammadeera jedhe. MSCHF torban darbe kopheewwan gurraachaa fi diimaa daqiiqaa tokko keessatti gurguree fixuun isaa ni yaadatama. Waan jaallattanii hordoftaniif galatoomaa. Giddoo baayogiraafiidha.